Saayinii jechuun immoo saayin jechi jiru kun eessaa dhufe? Orijiniin isaa jechuudha. Yeroo diroo goonu jechuudha. Wanni isaa jechuudha. Giraafii isaa yeroo diroo goonu giraafiin isaa akkana fakkaatti. Zeeroo irraa kaatee jira sirrii akkanarraa kaatee bifa kanaan deemte jechuudha. Asiinis akkatti akkana jechaa deemti. Akkana jechaa deemte jechuudha giraafiin isii. Maal fakkaatti? Jalqaba maal fakkaatti? Gaafa hanga kana murree kan dhaabne amma asittis gaafa murame meeqa jechuudha? Maal fakkaatti? Maal fakkaatti jechuudha? Akka lamaa fakkaatti jechuudha. Oppoositiin isii maali jechuudha? Saadhaa jechuudha. Yuugaarid asiinis gaafa dhuftu akkanumatti deemti. Akkanatti dhufti. Saa fakkaatti. Saayin jaanii san booda. Saayin. Ammoo wanniin kosaayiniin complement of saayin jechuudha. Jechi sun complement of saayin. Kosayin jaami complement of saayiniidha jechuudha. Isii tana complement isiiti fakkeenyaaf saayinii 30 meeqa 1/2 garuu kosaayinii 60 meeqa jechuudha 1/2 ta'a. Kanaaf complementariidha jechuudha. If keessatti kan qabattu maali? Complementary sababa 60 irra guddoo maal ta'eef lakkoofsaan irra guddoo immoo magnitude. Kanaafuu 30 eessa keessa jira jechuudha as keessa jira jechuudha. Kanaafuu kosaayinii is a complement of saayin jechuudha. Jecha kun jecha kanarraa dhufe jechuudha.